Kana caalaa wanni biraan jiru. Kana bira dabraniit yeroon waa'ee uummata Oromoo dubbadhu yeroo hunda miidiyaa kiyya jala dhufuudhaan haadha tiyya ta qabrii jirtu duute. Abbaa kiyyaas kan itti nafin arrabsan. Ilma haadha horee jennaan ilmaan haadha horee je'ee deebiseetiif hin jira. Ani yoon haadha tiyya horee isaanis haadha isaanii koran. Ammas yoo ta'e ummata Oromoo kabajanii heeraa fi seera rabbii kabajanii yoon dhaabbanne laal. Dhaggeeffadhaa ammas isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Ammallee ummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Rasaasaa fi diinni fedhe yoo dhufe ina deebisuu hin danda'u. Dhaggeeffadhaa. Rasaasaa fi ka fedhe na beeka wallisaan Oromootis mootummaanis na beeka. Abbaan fedhe Oromoo jennaan dhiiga kiyyatu namachaa'u na beekan jechuu kiyya. Namni nan beeyne jiru. Ifii wallaala jechuu kiyya. Gaafa meeqaanaa fi rasaasa jidduu Alii Birraa seenee jira, Qamar seenee jira, Hacaaluu Hundeessaa seenee jira jechuu kiyya. Balaadhaan dubbii tanarratti dubbii Oromoo kan kaase. Ifa. Maraatu sabaaf maraachuun hatticha kana caalaa hatticha kana ka dhiiga ilmaan Oromootiin taphate kana kaarralleef qulqulleessee qabsaa'ota Oromoo arrabsu kana jiruu teenya qabsootti fixanne namticha olii gad gartee waanuma barbaade haasa'u kana likkii isaa hoggaan itti hime mirga uummata Oromoo hoggaan itti dubbadde gara tokkummaa koottaa hin arrabsiin hoggansa abaa'ootiis. Hoggansa badhaadhinaatis hin arrabsiin siitutti amane. Hoggaan je'ee dubbadde. Ajaa'oota isaanatti ajajee ilmi sharmuuxxittiidhaa kun ammas ni hin ja'an. Ammas dhaabbachuudha qaban. Ammallee ni hin ja'a jechuu kiyya. Warri isaaniitillee uummata kana dhaabuudha qaban. Dhaggeeffadhaa. Eenyumti nuna nyaachisu eenyumti nuna dhobaasu. Ifa. Ammallee dhaabbachuudha qaban yeroon uummata Oromootti dubbaddu. Adabachuudha qaban callisuudha qaban. Ifa. Ammallee hin dhaabbannu yookaan jaan taate ilmaan sharmuuxaati Johariis isaanis ilmaan sharmuuxaati. Dhaggeeffadhaa. Bagaan jeen haadhattee korii hogganaan jaan maraataa hogganaan jaan abadangaa du'eetiin dhabama malee. Hai. Maal jechuun? Yeroo dhibba tokkoon yeroo takka ilmooti ija fidanii na arrabsiisan. Jaartii ija fidanii na arrabsiisan jarri kun. Yeroo barbaadan abbaa kiyya isa rabbi arrabsan. Waan roorroon alagaadhaan agooteen. Haadha tiyya qabritti arrabsanii kanneenan. Mirga uummata Oromootiin. Maal jechuun? Himaddeetiin jira. Ilmaan Oromoo kun hundi ni beekan. Akka nama tokkotti mirga kiyya dubbachuu mirgaan qabaa miti. Eka maraataa jechuu maaltu fide? Ilmaa haadha horee jechuu maaltu fide? Naamusa keessan qabatanii ilmaan Oromoo hunda keessaa isinumatu maraatanaan jaanaan. Ilmaan kiyya duratti maraatanaan jettan ilmaan haadha horee. Ilmaan sharmuuxxittiidha. Hai. Eenyu isi? Ifaka. Addunyaa guutuun alaalu. Dhaabbachuudha qaban. Naan jechuudha dhaabbachuudha qaban. Ilmaan kiyya duratti naan jechuudha dhaabbachuudha qaban. Perfect. Bagaan jee. Ammas jechumatti hin jira dhaabbachuudha qaban. Dhaggeeffadhaa isin. Himadlee eegaan jee booda dubbachuutti jiran jechuudha. Waa hedduu haasa'utti jiran. Ifa. Kottaa gaa eenyu akka balaa ta'e ilaalta. Anis jennu sitti fudhachuu hin dhiisu. Hai. Dubbii kanaati. Eka. Yeroo hedduun himadhe na dhukkubaa jeetii himadheetiin jira. Sheekanitti himadheetiin jira qoricha agarsiisatiin. Osoo na dhukkubuu siree gubbaa osoo hin ciisuun na tuqan. Waa hedduu takka dalagutti jiran. Ifa. Ifa baga. Hai. Jaa isinis anis nin jaa. Haalati yoyoon kore isinis ilmaan haadha horee haa. Perfect. Ifa.
إفا 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 نما تقول تيتشو ساتي في سلمان هذا خارجية نيجيريا إنسان اللي إساتو بباسا دابتشو دكابا مرجع أمة أورمو تنجن دابن تنرا مراتو سباتي نجنت تندفينت نمان تكون كابون إساني ميبافد هذا تيجرب سورتي مراتو ما تيجنا تقولتي مرجع خيرتي مراتو ما تيجي الدنيا نابيتو هي مدة تنجر المان هذا خوري المان شرموطة هاي مالك مال جشو سبورو موتين نتندو فينا الما شرموطة الما دا خوري نانجلنا الما نادا خوري يو إسان تانا نيس الما دا خوري مال جشو وي بالغي هاش المان كي يدور التماراتا نانجشو مو أمدو إسين كرد دتا أنجين مالتو إسانينجي أنا في جوهر جدو مرغا سوينا الدنيا قوتو ولتي آسوا ولي قال لي هاي الجيشو تناف أمال لنا موسى ساني كاكابتان غورسا إيه نما تقول لي إمبيخو سيري ربيتي سيري نماتي سننغافة تنالوكو بوانتي في مديت نجران خلاص mirga ummata Oromoo yeroon dubbadhu dhoorkadhu ifiif qabsoo Oromoo hattan dhiiga ilmaan Oromootiin namticha keessan ifiif itti taphate saba Oromoo guddaatu isa balaaleffachaa jira hijibaadha qadiirii miti saba Oromoo gurgure saba Oromootiif maraachuun salphinaa miti kanaaf Ormaan Oromoo hunda isaan qoftiin maraatan aan jechuun ilmaan kiyya duratti mee ilmaan kiyya duratti hoggaa akkasiin jaallaalime mee shanyiitiyya Oromoo laalaa kanaatu anaan malaan Johariif moo mirga Oromoo waan hin dubbaddeef Joharii jecha anaan ilmaa haadha horee fi maraataan aan jaanii haadhatiyya arrabsuu qabanii ilmaan haadha horee isaanii bar miidiyaa kanarratti namuu isaan beeka dhaabbadhaa jeen akka ijoollee daa'imaa maraataa jaanii obboleessa kiyya hoggaa barbaade namticha isaanii sheekaa maariyyoo kajanii na bobbaasan obboleessa kiyya miidiyaa kanarratti hooma nan goone hin qabu uummanni kunana waa hedduu dubbatan jechuu kiyya sababa maalitti sababa dhuunfaa kiyyatti miti laal ammallee dhaabbachuu qaban ammallee barreeffama jala barreessitan dhaabbachuu qabdan dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo isin taa naamusa keessan godha itti dhaggeeffadhaa isin carraan isinii kennutu jira taa'a balaa guddootu ka'a taa'a naas hin dandeessanii taa'a adabadhaa adabadhaa isiniif gaya jecha hedduu jettan maraataan jechuu maal jechuudha mirga uummata Oromoo kan dubbadde maraataan jechuun maali maal jechuu maal jechuudha mee isin mee gaafadhu hin jenne mirgaan gaafachuutti jira deebisuudha gabrummaan kana caale ni jira gabrummaan kana caale ni jira ifaan haasa'utti jira walii galle
مدات يفرد بديتين باسه شويه هي مديت انجرا المان رومو هند خيسا إسانو مانكون خبجا کرتے امتان ارادہ لڈیس دبنی خبجا امت روموتس دبنی ilmaan kiyyatti maaltu dhaga'ama waggaa maraataa naan jedhan obboleeyyan kiyyatti saba kiyyatti maaltu dhaga'ama kadhatan namni hundi